Dhagaa jiruu kee jalqabarraa kaasiiti waan sirratti ta'e akkaataa gurguramte akkaataa gudeedamte waan itti goote ijoolleen keenya asirra jiran jecha Kaalidis nama kanas gaafachuu yoo dandeessan ijoollee Jimmaa odeessuu malee hunda qabdan Dubaay keessa yoo hunda qabaattan taate dhagaa seer godha Kaalidis. Maanni Faraj. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam rahmatullah. Khale gurguru ragaa guutuu mucattiir ka birattetta. Dhageessi bira nindageessa sirraa kunooti na bira fuuldura jirti. La atumti kaali fidiru matiirra dura ragaa fudhattetta gaafadhee waman si gaafadhe maqaba naa himati. Kaalitu biyyarraa dallaalisi Kaalid. La isuma kaali fiduu isaati ragaa sirkaa fudhattetta. Bilbila ya bilbila gaafadhe bilbilee Kaalid bilbilaan kaasu wanta jiru dhagayi. Duraan dursa. La anga dura keen gaafadhe bani mucatti am silkii keenaa kaayi waliin si agarsiise si gaafadha jennaan mucatti mi fooloo godhee kottu edee gaafadhe kaali si man gaafadha kottu akka saaran bara jennaan dhiiftee deemtee fatti gaafataara la. Okay. Anis kunooti intalli. Barreesseera shi. Naan barreessin. Barreesseera. Okay. Waa'ee kirikiri kee ta'u isirraa dhagaa Oromoon. La amma tokkoffaa maqaa namarraa sa'u ragaa guutuu wajjin barbaachisa beektaa. Namarraa dura haa ta'uun duratti ragaa guutuu. No. Sansalata keessa waliin sodaatina. Nabira sodaanin waliin sodaatina. Walaffanuuf iyyaadina. La sodaa. Walaffanuuf iyyaadina. Viidiyoo baatee kan dubbattuu fi viidiyoo baatee kan dubbattuu fi shamara taate waan isiidhaaf hin taane taate viidiyoo baatee hin dubbattu. Farajo. Dubaay keessa jirti isiinis. Farajo dhagaa eegataa namni sitti dhagaa yaaqee. Isirraa dhagaa isinirraa dhagahuun barbaaddu maali? La atumti si qobaatti qorattee dhagaifadhu la seeruma isaa. Gaafadheera waa hundayyuu natti nimtu. Gaafatteera fudhattee Gaafadheera Oromootti himatu waan hunda jechaadha. Haasofta malee duwwaa kana isa siin himatte qofaanii miti dubbiin. Yaa obboleessa kiyya gaafadheera waan hundayyuu ha dubbattu Oromoon taazzabu. Isa siin siichi dubbattu moo ragaatti qabda Faraj dhiisi. Yaa Faraj dhagaa fudhadhu haa ta'e waa irratti. Okay, Kaalido, ati afana keessan deemin waliin affanina waliin doska rabbiin sodaadha. Ana affanu abbaa fedheedhaan wallahi dhugaa. Naman sodaatini rabbiin sodaadha. Nama maalin sodaadhaan abbaa fedheedhaan nama hudduu sitti cabsaan. Okay, mee Oromoon kutaa kudha tokko. Simaafan jedhe laan. Okay, isirraa dhageenya. Dhagaa biyyarraa eenyu si fide akkam taate bilbilli maaliif irratti dhufe kana Oromoon dhaga'uu barbaada. Namni kun maal si godhe eessa si geesse akkam si geesse isirraa dhageenya Oromoo. Share copy link kuna Kalidos ni fida nama kanas fida Hamza sa Jabir Ali timiti makan Wamtan si jade Faraji no wato kan barba disira Romon daga akuma daga wato ko jechu kan barba akuma namanu adageni walumat Okay bye sodachuni afam maksun nebran dandam sodachuni dandam nebrat Oromona daga wahunde jecha sodachuni nebratin dandam gareda dulu nebratin dandam Sansalata jaramsa nebran barbad. Isirraa dhageenyu malee isirraa dhagahuun barbaade Tawfiq. Isiitu miidhame, isiitu gudeedame. Isiitu maallaqaa dhabe. Kunoo lubbuudhaan jirtee taa'aa jirti. Duubaay keessa jirti isin wajjin. Isirraa dhagahuu barbaada moo isirraa dhagahuu bara walaffanuudhaaf hin deemina rabbiin sodaadhaa ijoolleen keenya. Rabbiin sodaadhaa dhalaa irratti hin dhabatina haadha keessan obboleettii keessan. Maallaqa fechee jechaadha obboleettii keessan hin gurguratina. Maallaqa fechee ta haadha kee hin gurguratini. Maallaqa fechee haadha keessan hin gurgurina. Maallaqa fecha obboleettii keessan hin gurgurina. Isirraa dhageenya moo isirraa dhageenya? Taap copy link share godhaa fida. Arrabniif na bira hojjetu seeraa feera jechaadha. Kaalidoo bilbila imoo isaa irratti bilbila kaasuu dhinnaan gara kanatti nu fe'an. Faraj. Ayye. Dubbattutti naman gashini isenitu dhugaan dubbanne viidiyoodhaan hin baatu. Siif galee? Yaa. Isheen maasrajjaa fiduudhaaf namni nama dhugee maasrajjaa kaa'e miti. Ija kanaaf nama hin gashin. Okay. Itti fufi obboleetti maaltu sirra ta'e akkam sirra godhanii waa hundayyuu ilmaan Oromoo asirra jiru. Ilmaan Itoophiyaa asirra jiru. Viidiyoo Samaariffaan godhamee jira. Eliyaanaanis jirti. Madiinaanis achirra jirti. Waan jiru tokkorraa kaasee waan sirratti gaa jiru bootaa silanetti mintes jiruu isaas fooqii isaas achi keessatti maal jedha hundayyuu ilmaan Oromootitti himi nama kanarraa waan si ga'e si dhageenya. Viidiyoon kun ni waraabama waan jiru waan hin sobini
Akan dubbadha akka ani soban beeku wantoota soba jedhee kaantuun harkaa badan harkaa hin sobu tokkitti illee. Okay. Tap share complete godha. Ijoollee nama tokko biyyarraa share godha nama tokko biyyarraa. Muhammad nu dagaa nama tokko biyyarraa seensisuu barbaada. Wanta kana namoota qabatanii. Okay. Lammi biyyarraa yoo jiraate lammi Muhammad Tufa biyyarraa yoo jiraatan ijoollee biyyarraa nama tokko barbaada. Waan kana dhageessan. Ijoollee qeerroo biyya keessaa obboleettii keessan irraa obboleettii keessa waan hojjetaa jiru dhaga'uu barbaada. Okay. Ijoollee biyya keessa jirtan irraa. Share godha namoota biyyarraa namoonni barbaadu jira biyyarraa. Share godhame. Share godha biyyarraa namni barbaadu jira. Adagaannu. Qaamni dhimmi kun ilaallatu qaamni shamarraniif qaamni dhimma shamarraniif daa'imaa biyya keessa jiru dhimma shamarraniif daa'imaa biyya keessa jiru jaroota keessa nama tokko barbaada. Share copy link godha. Dhimma daa'immaniif dargaggoota dhimma baqattoota itti gaafatamaa baqattoota itti gaafatamaa diaspora itti gaafatamaa ijoollee biyyaa erganuuf ajensiyoota adda addaa biyya keessa jiran share copy link godha. Elsi Kallesh ሌላ ደግሞ ኦኬ ቆይ copy link godha share godha dhaga copy link godha share godha hundi keessanu sabab yaa copy link share godhaati dhaga isirraa dhageenya copy link share godha nama tokko biyyarraa nuuf fida keessattuu shamarran keenya biyya arabaa jirtan dhagaa bareechaati dhagaa warroota Dubaay keessa jirtan nama tokko biyyarraa barbaadaa jira copy link share godha isirraa dhageessan hin dubbadhu namni kun waan isii godhe eenyutu biyyarraa isii fide nama biyyarraa fide ni beekti moo hin beektu hamma onaatti maaliif miidiyaarra hin baane bilbilli haala kamitti harkaa fudhatame sim kaardiin haala kamitti harkaa fudhatame hadha eessa jirti edda biyyaa baate waggaa meeqa sirnaan dubbanne jecha copy link share godha hundi keessanu nama tokko biyyarraa barbaadaan jira qoyyaa jalaan no okay viidiyoon ni ta'aa fi share copy link godha dhagaa ilmaan Oromoo keessattuu hoolojii Jimmaa maqaa waammattan Dubaay keessa jirtan hoolojii Jimmaa maqaa Jimmaa waammattan obboleettii keessan Rabbiin sodaadhaa naman sodaatina hoolojii Jimmaa Dubaay keessa jiraattan dhagaa hoolojii sin jedhaan namaaf salaatuu malee Rabbiif salaatuu kan hin beekne dhagaa yoo dandeessan yoo hin sodaanne taate kottaatti dubbadha yoo sodaattan taate garboomaatti jiraadha warroota Dubaay keessa jirtan dhalaaf dhiira jechaadha. Okay. Itti fufi obboleetti itti fufi dhagaa viidiyoo waraabbadhaa hundi keessanu waraabbadhaa viidiyoo. Hayyee dubbachuuf hamma mirqaa'uumi amma qaalattiin koo hirriba irraa kaasatti nan dubbadhaa sanaan booda garuu silkii guutuu isa cufadheen gadi bu'aan. Okay. Share copy link godhaa dhagaa viidiyoo waraabbadhaa. Hayyee mucaa qaalicha kana amma kan isin dudduubaa faranjii kanatti argitan dalaalli kan koo garuu kan biyyarraa na fideeti jedhee Kaalim Mahmad akka biyyaatti immoo Kaal Dabbaaboor jedhama godina Jimmaa aanaa Sokorrooti sagaleen kun dhagama miti sirriitti ni dhagama akkaaf share godhaa Kaalidoos fida yoo dandeessan taate dhufee dubbatu Kaalidoon fidaani okay. Godina Jimmaa aanaa Sokorroo ani Kaalidii ijoollee ganda tokkichaa yookaan ijoollee safara tokkichaati. Akkuma nam tokko waraqaanaa hojjetee viizaanaa godheeti biyya Imaaraatii kana na fideeti jedhe. Gaafa dhufeeti aggayeeti jedhu Kaalid dhufee riippoortii irratti nam fuune hojii na galchuudhaaf kan dhufee na fudhateeti jedhe Hamzaa Hussein Alii kan asirratti argitan kana. Kazaa deemaatti faana deemaatuma dhaqee meera Kaalidii ati eenyuun naan jedhe Samiiraa Abbaa Tamaamii jedhaman ishii dalaalli kee eenyuun naan jedhe Kaalidiin jedheen kootu baqa anumaa jedhee na fuudheeti karaa deemaa meera Kaalidiin jedhee Kaalid mana jiraa kootu naan jedhee manatti na fuudheeti gale
Qaalittiin kun arra dawwalaa jirti. Na fuudheeti manatti galee itti jedhee meerra Kaalid gaafa jedhu Kaalid bakka hojii jira naan jedhe. Sinii galee kaza Kaalidtti naa dawwaliin jedhe. Kaalidtti maafan si dawwala usdii taa'ii hin dalagdaa qoyi hojii si galchaa naan jedhe. Osoo man taa'u silkii si xiqqishuun qabaa ji'a 3 buutee jira. Namaan naa dawwalaa jedhee nama mana isaa dhufe sanaan seenaa kun waa hundaayyuu itti madhee nami naa dawwalee Kaalidtti hadraayyaa Kaalidii mana hojiin jira. Mana hojii hin seenne hammallee mana Hamzaan jira hojii nan galchine rabbiin sodaadhu qottuuti hojii na galchiin jedheen. Inni inuma seen galchuu naan jedhee na dide. Isaan dawwalee hojii galchii naan jedhaan. Inni hojii naan galchu. Amma kanaan osuma teenyuu gabaabseetuma isinitti hima kana keessa yoo dheerisee meedhe saarii natti dheerata. Qaalichi kuni naaf qottoo hojiin si galcha naan jedhee eessa deemtaa mana Habashaa deemte hojjetta naan jedhee mana biraa nageesse ijoollee shamarranii. Manni inni nageesse kuni mana madaamii osoo hin taane mana nama seera qabeessa osoo hin taane mana wanni hin taane irratti dalagamu mana wanni hin taane hojjetamu keessatti. Dubaayin keessaa bakki inni jiraatu Ajimaan Qaraamaa Ajimaan Alqaraamaa fooqiin inni keessa jiraatu inni sana keessatti fooqii barra qabni isaa duwwaa 4ti. Manni Hamzaan keessa jiraatu. Makiinaa keessa ofii taa'ee mana biraatti na erge fooqii biraa fooqii sana deemii mana barrii lamaa mana quxurii lamaa deemii barrii dhadhaa'inaa. Tatab goda Oromoo. Kan achi deemeeti jedhu Noobs. ijoollee shamarranii achi keessa jiraatan kuni Noobsi. jireenya jaraa overtaayimii dalaguudhaaf an deeme garuu overtaayimii miti hojiin dalagamu kun overtaayimii miti hojii akka biraatti hojjetamaa. Farajaatis muyitii irra jirta mucaa muyitii irra keessa. No, dhagaan jedhe. Oromoo dhagaa tab godhaa. Qabadhaa viidiyoo asirratti. Waraabbadhaa viidiyoo asirratti. Mana intala kana geessaniif maaltu hojjetama dhagaa dubbiin asirra jirti. Kan nama raache kana. Nama kanatu kan geessu jecha. Sheer koppii linkii godhaa hundi keessanuu. Siyya. Viidiyoo asirratti waraabbattu hundi keessanuu. Oromoon hundinuu beeku jechaadha. Sheer koppii linkii godhaa viidiyoo kana qabadhaa. Dubbiin asirra jiraaf. Sheer koppii linkii godhaa. Mucaa muyitii irra teessee dubbata taate. Ani amma argaan jiru Madiinaa kan mootii irra taa'ee dubbataa jiru. Bakki mana kana keessa dalagamu inni overtaayimichi hojii biraati malee hojiin akka kan nama dubartii mana Arabaa keessaa hin hojjetamu. Isheen godinyaa kootiin afaan seentee hojjettu saabunaan itti kennitee mana miiccan itti kennitee achi kuchiinaa sana deemee naan jettee wanta aarsan wayii jira waan aarsan sana hojjetteeti waan hojjetan hojjetaniitu jarrachitti bakka raawwataniitu birriin immoo eenyurra galaa namicha kanaa fi Naayijeriyaa tokko jira kan wal faana dalagan hojii akkasiisadha. Ani gaafan gadi deebi'ee jedhu isiillee kastamariin jaallataan jiru isiin hojii keenya keessaa habaatu hojii keenyatti illee dhufte engalinii jedhan ijoollee sun. Ishi bareedan illee hojii sanallee barbaadaallee hin jiru jedheetan makiinaa gaafan seenee jedhu namicha kanaa baqqaan jedheegaa wanta feete natti godhii yoo dajjeessi najjeessi malee lammata hojii kana hin dhufu jedheen dide. Bakka sun dhumee jira nan gabaabsa bakka sanalaa sanaan booda mana kan koo galtee hojjettaa birrii 1,000 ji'a sii kaffalaa yoo sii kaffaluu dhiise immoo waraqaa irraa hojjedhee kaansileeshinii si godhee mana madaamii si galchaa naan jedhe ishii jedhee mana isaa osoo dalaguu ji'a 7 guutee maallaqa kiyya naan kennu miidhaan akka malee kaa'u hatta nyaata naan kennu. Noobs. Obboleetti kiyya Noobs. Madiinaa dhagaa jirtaa? Dhagahaan jira mucattiin aanaa tiriitii moo wayii siddannaba keessatti kan isiin dhalattu. Hin beekoon. Meemmee muyitii irraa kaafadhu lubbuu meeqaa. Eessatti dhalattee miti. Intala Oromooti. Arsiitti dhalattu, Wallaggaatti dhalattu, Gujiitti dhalattu, Booranatti dhalattu. Kongiroo kiyyaa miti. Kaalidiin biyyatti akka inni qabamu gochisiifna warabbil kaabaa ijoollee safaraa taanaan mikinaatu kaalidiin safara taanaan nama safaraa poolisii safaraatiin qabsiifna. Kaalidiin miti kan gurguran Kaalidiin ni baqate. Intala fidee riippoortii irra geessee ni baqate Kaalidi. Dhageessaa. Kaalidiin ni baqatee nama kanatu dhaqee fudhate intala. Heer dhagaa ijoollee Kaalidiin fidaanii yoo dandeessan taate dhuftu. Maaliif hojii? Jecha siin jedhaattu keessatti safara tokko waan jetteefi Kaalidii bakka siin itti rakkattee dawwaltee kottu jettutti maaliif mucaasa hangaffaa kana isaa ta'e walii galanii fidan kana mucaa kana maaliif intiin seeftii si eeguu dadhabenni Kaalidi. Bilbilaati fidaanii Kaalidoo bilbilaati fidaanii. Walii galanii jarri kana irratti hojjetanii walii galaniiti jedhani kazaa gaafanii
Biyya sagal mana isaa taa'ee kana jalatti warri bu'aa jirtan bochan boyna taaptaabii koppiliingii godha Khalidii fichisiisa. Ittiin galinaa amma isheen haasaftee fixxutti maal taatan? Namichi kuni hidhameeti jedhe. Hidhamee jennaan warri kafiila isaa ta'ee guutuunuu maqaa waamamee maallaqa kana gargaaree mana hidhaarraa haa baasuu jedhani. Ennaan ani hamma kanaan namni paaspoortii ilaalarraa maqaa kiyyaachi keessaa argadheedhaan kutee mana sanarraa bahee lafa bu'eetiin akkuma haasaa ture duraan keessan dhaggeeffatanii jirtanii diraama lama qabaa ofirkaa diraama lamaan kanaan suuqii seeneen itti kenneetan nyaada walii lakkoofsa kanatti jedheen jarri buutikii jarri suuqa keessaan harkaa fuudhanii lakkoofsa kaalitti naqanii itti dawwalan kottu diraayaa kaaliitiin jedheen kottu na fuudha akkas mana hamzaarraa baheete jiraan jedheen lakki aan dhufee siin fuudhu waan ati balleessitee baata hin beeku aan dhufee siin fuudha deebi karan deemu wallaahi alana dhiiseen akkana achi deemee gara lulluu wahiitti Ala dhagaye share godha Oromoon ala dhagaye politiki mana inni gara wayiitti deebi'etanii mucaa tokko mana sanatti na beeksisa. Qoy isa dhiisi. Fookii sana irratti maaltu hojjetame? Shamarranii maal dhuganiiti qaama ofii kan gurguratan akkamitti fichisiisan waan kana sirriitti Oromoodhaaf himi kan sageesse nama kana dhagaa Joker warroota imimmaan barreessaa jiran bolookii godha garee jaraati. Bolookii godha muutii godha. Sobdoota jechaadha. Bolookii taatee jirta. Sheer godhaa dhagaa. Mana qaamni gurguramu namni kun kaampaanii qaama gurguramuu qaba. Duubaay keessatti dhagaa. Bootaa isii keessa dhagaa. Sheer godhii dhaga'e. Keessa hundi keessanuu keessa jirtu kana keessa baataniitu qo'e. Bakka inni jiraatu galee bakka inni jiraatu bakki ajimaan alqaraamaan bakka inni jiraatu. Noobs Oromoon dhagaa. Sheer godhaa. Koppiliinki sheer godhaa hundi keessanuu. Bootaa Duubaay keessatti ijoollee biyyaa dhufanu affananii akkaataa qaamni ijoollee keenyaa ijoollee womaan beekne meemee waanuma ta'e achirratti dhagaa warroota Duubaay keessa jirtan dhagaa bareechaati sheer godhaa hundi keessanuu hin dubbatiin bootaa sana tokko natti himta akkasilee natti himtetti haala kamitti maaltu dhugamaa manni isaa eessaa fooqii meeqaffaadha waa hunda dhageessu jechaadha badan baargeessime ilsaa ayiteeshaan wandoono mistaan lawli jaallau ከክፍለ ሀገር የመጡት ደላላ አምጥቶ ሪፖርት ላይ ደላላ በአንድ ሰው ስም ይመጣሉ፣ ሪፖርት ላይ ያስቀምጣሉ። ይሄ ሰውዬ ወስዶ ምንድነው የሚሰጣቸው? ሴተኛ ዳርነት፣ የሴተኛ ዳርነት ግዳጅ ሳይፈልጉ ማለት ነው። ሴተኛ ዳርነት በሺሻ ውስጥ የሆነ ነገር ሰጣቸው። ውሃ ውስጥ የተደራጁ የተደራጁ ሴቶች አሉ፣ የተደራጁ ወንዶች አሉ። ወንድ ሆኖ ደግሞ ለሴቶች አቅራቢ አሉ። ወንድ ሆኖ ለአረብ ወንዶች ወንድ ሴት ልጅን አቅራቢ ይህቱን አቅራቢ ዱባይ ሀገር ላይ ይሄ ሰውዬ ነው። ያ መጥቶ ያውራ ሚዲያ ሰው ነው። የኦሮሞ ልጆች ዱባይ ሀገር ላይ ያላችሁት ትፈራላችሁ፣ ሰንሰለት አላችሁ። እህቶቻችሁ ሴተኛ ዳርነት ላይ በግድ ሳይፈልጉ ዱባይ ሀገር ላይ የሚሰሩትን ይሄንን ስሙ በይታችሁ ነገ ሊገሏት ትችላላችሁ። ግን ሌላው ዳን ብላ ነው ያወራች ያለችው። ሼር ኮፕሊንክ አድርጉ። ነገ ሊገሏት ትችላላችሁ። ዱባይ ላይ የተሰራ ያለውን ያወጣች ያለችው ነገ ወይ ልትገሏት ትችላላችሁ፣ ወይ ልታጠፏት ትችላላችሁ። ሌላ እህቶቼና ወንድሞቼ ይዳኑ ብላ ነው። ሼር ኮፕሊንክ አድርጉ ሁላችሁ። ሴተኛ ዳርነት ይሄ ልጅ እንዴት ነው የዚህ ልጅ ሰንሰለት በምንድን ነው ታዋቂ ሆነው እህቶቹን ለመስጠት ለአረቦች ሴቶች የሚያቀርበው ማለት ነው። ሼር ኮፕሊንክ አድርጉ። መጀመሪያ ሼር ኮፕሊንክ አድርጉ ሁላችሁ። አምጡት እሱ ሚዲያ የሱ ግሩፖች ዱባይ ላይ ያሉት ይፈራሉ፣ አይመጡም። በመረጃና ማስረጃ ሼር ኮፕሊንክ አድርጉ ሁላችሁ። ijoollee biyya keessa jirtan ijoollee hararge nama harargee keessatti guddateedha. dhaloonni isaa naannoo Oromiyaa keessa haadha warraa qaba ilmoo tokko qaba. Hojiin isaa obboleeyyan shamarranii baadiyyaa Oromiyaa irraa dhufanii mana takraa yaanii bishaan keessaaf shiishaa keessa waa dhuganii dirqamaan dhugsiisaa qaamoo fi akka gurguranu sammuu hiiksanii qaamoo fi akka gurguranu gochisiisuudha. Garee ijaaramsa qabu, maallaqa qabu, nama balleessuu dandeessu. Intalli kun immoo gaafa achirratti dadhabbii yoo qabaatte taate ni qabsiisuu biyyatti galchuu jechaadha. Fidaa gaafachuu dandeessu miidiyaa irra jira miti. Gareen isaa miidiyaa irra jira. Koppiliink sheer godha al tokko hundi keessan koppiliink godha. Adubbatti bootaa sana bareechitanii dhageessu. Gurra kennaa dhagaa viidiyoo waraabadhaa. Imimmaan hin barreessini, imimmaan mana keetti galu. Koppiliink sheer godhe. Isin seensisa. Dhagaati isin seensisa.
Koppilink share godhi. Koppilink share godhi dhagaye afaan isiirraa. Hundi keessan koppilink godha. Dhagaa isin fayyadaaf. Koppilink godhi hundi keetu. Odeessuudhaaf hin fiigine odeessitee fittu. Koppilinkii gaafatamte koppilink share godha hundi keessanu. Ilmaan Oromoo daasboorraa irra jirtanu dhagaa. Ilmaan Oromoo UK Ameerikaa keessa kan jirtan, Awurooppaa keessa kan jirtan, Austraaliyaa Kanaadaa jirtan, nama kana beeku hundi keessanu jechaadha. Share koppilink godha. Akkaataa ilmaan Oromoo utuun barbaadin jaarsa qabdi biyyarraa yaabboleeyyan kiyya dhagaa. Abbaa manaa qabdi biyyarraa. Otuu hin jaallatin abbaa manaa qabdi biyyarraa. Haadha miskiinaa qabdi biyyarraa. Abbaa miskiinaa qabdi. Barnoota siidha abdeeti kan biyyaa baateedha. Dhufeen deebi'een baradha takka dalagdeetti kan biyyaa baateedha. Dhagaa imimmaan warroota barreessaa jiranu bolookii godhaanii. Sobdoota jechaadha. Bolookii godhaa warroota imimmaan barreessaa jiran. Bolookii godhaa. Adminoonni bolookii godhaa warroota imimmaan barreessaa jiran. Warroota garee shaneeti. Garee gurbichaati. Dhageessaa teessee bolookii godhaa warroota imimmaan barreessaa jiran hundas jedha bolookii godhaa. Warroota imimmaan barreessaa jiranu warroota obboleettii ofii gurgurachuudhaan beekaman. Bolookii godhe na jira. Yaa bolookii godhaa. Koppilinkii godhi. Ni dhageessa dhugaa jirtu. Koppilinkii godhi. Hundi keetu Kaalidoos fidaa sheer godhaati. Kaalid Mahammad fidaa gareen Dubaay tokko hin jirtu dhiirri Dubaay argaa. Hojii jaraanii beekuu fi dhiirri Dubaay tokko hin jirtan nu jala. Maaliif sansalata kana keessa jirtuuf? Dhiirri Dubaay tokko nu jala hin jirtan. Waan shamarraniif hojjettan kun obboleettiin jirtiif dhiirri Dubaay eessa jirtu? Nuu fidaa. Eessarra jirtu dhiirri Dubaay? Ijoollee Jimmaa Femisoota Jimmaa Dubaay keessa jirtan. Femisoota Jimmaa Dubaay keessa jirtan meemeer Abdii Hasan Kaalidoo Tofiiqoo Kiyyaa Jaban hundayyuu waamaati haa dhagaa'u. Yoo danda'an gaafatan. Hundaafuu sheer godhaa. Yaa. Kaalid jecha. Hundaafuu sheer godhaanii. Ijaaramsa qaban hundi sodaatu. Hundaafuu sheer godhaanii warroota Dubaay keessa jiranuuf. Dubaay. Elsa isamaas Elsa isama okay. Dubaay keessa ni jiru Femisoota ijoollee Jimmaa Dubaay keessa jiranu sheer godhiini. Ijoollee Oromoo Dubaay keessa jiran Nasrii dha moo eenyu ni ta'u? Nasrii moo Nasir? Nasri Anolet ነው ምንድነው ይባላል? Nasri Anolet. Okay. Madina dubbat. Wanti jedhu asirratti mucattiin kun miidhamtee jirti. Hawaasni jirtan ijoolleen keenya sagalee ta'aa fi mucaa kana miidhamnis miidhama keenya. Waggaa tokko miindaa hin arganne sagaagalummaadhaan immoo itti taphatanii itti taphate sagaagalummaa godhee abbaa manaa warraa qabdi utuu boossu utuu maal sagaagalummaa guddaati sirra raawwatamee jira gudeedamtee jirti. Amma gudeedamtee immoo araba gudeessisuudhaaf ijoollee qaama ofii gurgurantu jira asheeshaaf waa kanaan. Kunoo bootaa isaas isinitti himti. Dubaay keessatti jechaadha. Achi geessaniini akka qaama ofii gurgurtu kana gochuu hin danda'u gaafa jette immoo rakkoon adda addaa ga'e kan abbaa manaa qaba. Qaama kiyya gurguruuf biyyaan baane gaafa jettu immoo namni kun rakkoo adda addaa isii geessisee jira. Bilbilaa fi mana dukkana keessa mabraatiin qabu bishaan mabraatiin qabu nyaata hin qabdu mana dukkana keessa isii kaa'ee jira. Oromoodha. Ani waan kana hojjechuu hin danda'u ani musliima. Abbaa warraa biyyarraan qaba gaafa jettu rakkoon adda addaa isii ga'ee jira. Maallaqa waggaa tokko dalagdees hin jiru. Bilbillis harkaa fudhatamee jira. Masmariin irraa fudhatamee jira. Dukkana keessaa haala kanatti jedha jechaadha. Ganaa wanti kun ni ba'a. Ilmaan Oromoo biyya keessa jirtanus biyya alaa jirtanus dhagaa. Jarris miidiyaa kanarra jiru. Itti fufi gaafii kee yoo Madiina gaafadhu tokko tokkoon bootaa qaama gurguratan fooqeerra maaltu dhugamaa akkamitti nyaatamaa gaafadhuun. Amma wanti ni qabattee jirti nama ijaarratti bilbilee natti fakkaata haasaadhaan goskaaran natti fakkaata. Kanaafuu wanti kun sichi obbolaan keenya ijoollee biyya gaxariirraa kaanii amma biyya Dubaay kana biyyuma Arabootaa dhufanuu fi wanti kun timirtii ta'uu qaba. Kana gochuun nurra hin jiraatu nuti dubartiin mirga humna hin qabnu
jireenya keenya jiru keenya maatii keenya guddifachuu biyyaa baane wanta akkana immoo wanti namni waan akkana mana shiishaa sijammar dubartiin afaan hin beekne kamiinuu afaan isa beektu yoo itti mannaan ofiin amantee dhaqxee rakkina hin qabu yoo immoo itti otootti nimi fuudhanii mana shiishaa kan akkasiin dalagdu geessanii dhiiraan akkasiin wal qaqqabu mana shiishaa miti mana shiishaa miti manuchi takraayyaa majjoo shamarran walitti qabamu achitti mana sana keessa shamarran walitti qabamu shamarran walitti qabamee taraa gurguramu jechaadha shamarran walitti qabamu ni uffatu ni xuuxu namni jaran beeku fooqiin takka raajamee jira shaggaan tokko shamarran kan uffachiiftu immoo jirti shamarran uffachiiftee bareechitee gaafa arabni dhufu kan gurgurartu shamarran kana kan fidu immoo dallaalootaaf gurbaa kana jechaadha gurbaan kun akka kaampaaniitti hojjeta jechaadha akka kaampaaniitti hojjeta. Fichisiisi mucattii dawwalii jalatti irratti dawwalaa argixeenyaa ta'e. Madaamii irratti dhufte fakkaatu akka kaampaaniitti. Madaamii kana hunda naasoftu madaamiin kana hunda naasoftu. Mana madamii intini taati ni deebiti sheer godhaati dhagaa warroota Dubaay keessa jirtan. Okay. Amma dhuftutti obboleeyyan kaan naqnee waan jedhanu dhageenya isinni dhufte deebite sheer godhaa. Sooree sana ol galchime waan isin jettu dhageenya soorees ol galchi. Taaptaap godhaa. Amma isin dhuftutti taaptaap godhaa. Warroota Dubaay keessa jirtan keessattuu shamarran akkamitti mirga keessanii namni tokko shamarran keessa nama iqaamaa qabu nama mirga shamarraniif dhaabbatu tokko akkamitti dhabama hundinuu gosuma tokko moo dhalaan shamarran Jimmaa shamarran Oromoo Dubaay keessa jirtu hundinuu gosa tokko namni tokko shamarran rabbii fedhee shamarran Oromootiif kan dhaabbatu akkamitti Dubaay keessa dhabama hundinuu sodaataadhamu dhalaaf dhiirri citii kana qabamu maal jechuudha kun. Kabbaadidha wallah wanti nu dhagaa jirru kun waan nama sodaachisu waan namatti ulfaatu nu hundinuu mana qormaa keessa jirra biyya obbolaan keenya hiriyoota keenya fidataa jirra waan akkanaa keessatti hojiin si jammar Dubaayii keessatti dhabamee jira yaa obbolaan keenya biyya dallaadaa keessa dallaadaa madaamatti suura kaasteeshin ergite madaamni natti ergite naan lakkee booda haanaaf qabbanaa'ee haroo itti nyaattetti keessa keessee hin jedhamu. Nyari salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Moderatora kona deebisan teessa wiyyo. Sore ijoolleen keenya baay'ee tokko miidhamaa jiru. Tokko numa bahaa ijoolleen miidhamaa jechuudha. Sore koi ol si galcha. Sore kan kabbaadidha wallahi wanti nu dhagaa jiru keessattuu keessa gidduu kana waan ijoollee jimmarraan eegamini waan hawaasa ilmaan jimmarraan eegamin argaa jirra ani kan na aarseen da'uun kaalidi wallahi maqaa rabbi sanna aarse ala si rakkattee jettu ala si rakkattee yeroo dubbii dhaggeeffanne na dhagahi madiin sila dubbii siin tala sana dhaggeeffanne Girrisaan ta'ina wallagaa Tokko na asaa yaadatti kennanna tokkoon dabareenuu kenna kaamuu itti qabadhaa abbaaraa softona seeraan taaptaap godhaa sheer godhaa keessattuu shamarran jechaadha hundinuu gosuma kana moo shamarran kana keessa jirtan taaptaap godhaa sheer godhaa dubbadhaa waggaa sadi fayyaa haala kanaan nama miidhamaa turedha waggaa sadi fayyaa nama Dubaay keessa ta'ee nama beeku nama affanamee mana tokko keessatti qollofamee taa'aa jirudha intala deebiseen fida taaptaap sheer koppilinki godhaa dhagaa Oromoo Dubaay keessa jirtan akkamitti Dubaay guutuu keessatti dhalaa mirga dhalaa shamarran tokko iqaamaa kan qabdu hin jirtu Dubaay keessatti hundinuu sagaagalummaa kana keessa jira. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessan iyyuu walumaa galatti jechuudha. Alaikum salaam rahmatullah. Awwaanis irraa dubbataartan illee ammoo ammareef inni hubataa deemaa jira malee jalqabarraa kaasee jala hin turre. Keessattuu rakkoon akka kanaa kun yeroo shamarran keenya irra gahu kan irratti hojjechuu qabu shamarran rakkoo shamarran keenya irra gahaa jiru shamarran keenya walirraa dubbachuu qabna jechuudha. Kan ittaan immoo jalqabumarraati meemee sheer godhaati nama hedduu biraa akka qabuuf tariitii mucaa kana baate malee rakkoo kana mucaa kana gadi fiddee isin biraan geesse malee kanaa olii meeqatu jiraachuu danda'u kaamamee. Kanaafuu jennaan
sheer godhaatiin namni baay'atee dhufuu qaba. Mucattiin maaf baate faraj deebifamuu qabdi jalqabarraati kaaftee hawaasa kana hubachiisuu qabdi. Okay. Kanumaan jedha yeroo isin dhuftee dubbisee eegaltee irraa hubannee jenne waan dubbannu dubbannaa jechuudha. Yaa waan dubbannu dubbannaa itti aanuudhaan faraja. Amma nuti dallala Dubaay keessas ta'ee isa kanas ta'ee guyyuma guyyaan irraa haasa'amaa furmaanni argamaa jiru jara keenya. Warri jaarsummaa qabes warri birrii nyaatame jedhee ba'us warri ulaan itti qollofame jennus rakkina baay'ee jira. Warri fi masii ofiin jedhee Jimmaan keessatti fooloo 100 miliyoonii qabu dubbii kana tuu beeku ukkaamsee feerra ta'a. Haqa dubbannu la walitti muwayya acabcaabii ta'uu na jala bakka lama dhaabbatinaa uummatarraa jaallatamuuf namicha dallaalarraa jaallatamuuf kan xaaraa jirantu jiru. Gurbaa biyyatti kaleessa abdii nyaaterraa jammaree furmaata tokko namni argate hin jiru hangawwana. Achi qaban as qaban jaarsummaa qaban. Hundi jaraatu deebaa naacha'u. Namni dallaalee deeggaru. Namni dallaala bukkee dhaabatte harka rukuttu. Tokko tokkoon kee maqaa kan keessan nadhaan. Tokkoffaa Kiyyaa Jaban, lammaffaa Maahir, Mubaarak, Leebosh naachuu. Ilma namaatii hin gaadditan usin. Warra walii nyaatanii ilma namaa irratti hacuucar. Jimmaan rafamuun qabu. Maqaa jaraatiin fokkisuun qabu. Hattuun hattuudhaa qubatti qaba. Araat